shanan isaanii ammas shanan sun gaafa guddataanii ammas shanan sun immoo manatti shan godhatu baay'eesus hongee baay'ata bichaatti gaafa ta'e malee biyya rakkataa dhugaa waaqayyo abaaramaa dhagu sodan tinimtoota keenya barsiistuun durbi akkanatti tuqamuu hin dandeessu biyya kanatti dhaggeeffadhu. Ijoollee durbaa barattoota faanaan maanii akka dingataa dhufee waa'ee biyya kanaan baranne taanaan ijoollee durbaa barattuu yuunifoormiin isaanii jira miti isaan faana akka dingataa adeemna. Aduma ijoollee durbaa faana adeemna waggaa 8 faana dhaabattee haasonaan ijoollee barattoota faana. Maal jechuudha? Qoy annoo isa kan biraayyuu miti kan baay'ina dhibee utuu na heerumin tokko manatti deemuuf dirqama taanaani yaaddettaan faamiliin suni ijoollee 5 qabu taanaan shanan isaanii dirqama ijoollee 5 manatti godhatanii dhiisanii heeru. Qashtii koo thank you. Eeyyee no giddiidha kun. Aadaa fokkisaa. Dhugaa waaqayyo. Kun warra dhiiraatti immoo hin tola. Thank you. Galatoommaa. Aadaan taanedha dhugaa rabbi. Birri makiinaatiin immoo kiraa makiinaa amma already taaksii olii deemna taanaan Itoophiyaa walii kaffalla miti warri wal beeku. Immoo namumti guddaa si bira jira taanaan immoo fayyumayyuun kaffaltaaf miti namuma umuriin isaa xiqqoo guddaa ta'e. Mucaasaaf isin kaffalu ofiisaaf kaffalata ati manaa ishees ofiif mucaanis ofiif malee namaaf hin kaffalu ture. Inni kun maasirriidha. Kun ikoonomiidha. Qoxxoodha. Kanarratti dandaggaraadha. Nyaatas wal faana nyaatan. Naa. Kophaa nyaata ati mana kophaatti ilmi kophaatti bakka. Alatti immoo alatti ibsa ta'u garuu amma fakkeenyaaf manatti. Mana isaanii immoo seeneen beekaaree lubbuu diidumatti ol argina malee. Isa miniyaa biyyuma isaa isaan ija tokko dhageenye masilikoo durbi tokko manaa heerumuuf gaafa kaatu jalqaba akka seen deessuuf hin teenye cheekii gochuu qabdu tokko natti deessee. Warra manaa fuudhee guddifata isa jalqabaasan. Sababdee akka seen deessu cheekii godhame hin heerumte jechuudha. Malee durbummaa mucaa qabdi kuni manatti deessee namni hin jiru bakka. Oh Jesus. Thank you boss galatoo Nazira. Maalidha? Kuni hongee baay'ata biyyichatti. Fakkeenyaaf mucaa 5 qabaadhee naan warri durbaa sun 5 mana naa kaa'anii heerumuu jechuudha. Jesus. Dubbee godha. Dubbee godha. Muudinatti qabachaa. Sabana muudinatti qabachaa jirtani. Dhugaa waaqayyo. Dubbachuu dide. Biyya kamii jechaa? Maal godhata biyya isaa bakka isaanitti amanu yoo barbaade. Yoommoo akkana dhiiradha taanaan ikkoo akkas gochuu barbaada. Dhufee akkas gochuu barbaada. Wayini maal naabdee wanta akkasiis biyya fokkisaa. Amma dhugaa waaqayyo intala tokko fa'a dhaggeeffadhu. Magaala wayiidha. Ijoolleedha. Bakka hin qabbatti miti as keessaa yeroo hundumaa ishee ilaalla beektaa isa booddee. Barachaatu jirtu ammana ta'ee dhufe garaan ishee anji. Bakka kolfinee dhumne nuto intalli. Safuun namnis miti. Wanta akkasii hin jiru. Hunda'uun bakka. Akkasii gaafa biyya keenyatti maaltu jedhama? Kan keenya ammaa aadaadhaaf wanti nuti ilaalamti durbummaa qabdi hin qabdu. Warri kun immoo da'uu hin dandeessiif da'uu hin dandeessuudha fakkaata.
miti malu kuma kuna nadabnan. Maali buche maal naa adabda. Ande nadabam takalla nadabam ta. Thank you Kashtiko. Yes. Ani ko siyaadeen dhufe malee adabamuuf. Nadabam ta. Si ati tokko dhiirummaa akkamitti wanti Allaa dharaa yaa kun naa ta'a. Thank you. Nadra dhagalatuuma. Usha. Family qabduni chista. Tokko argattee immoo har'a basheetti kaate. Deemasi tokko naannoo hin jiru. Beekamu Walitti coree sii laate misayyuu eenyudhan walitti coree fidee asiin si ga'e. By the way, family kottu dubbachuu dandeessu. Adabbii tokko fa'a. Buchoo komaanni dhugaa waaqennaa dhiisanii siyaadee. Sheemii godhadha. Sodaadha seetee adabbii tokko fa'a. No, maantaa tokko dhagaa'e. Dhugaa gaa'eessa jechuudha. Torban tokko naamni ergi dhiisee, saabii dhiisee fi albiin harkaa wali. Adabbii tokko fa'a. Voiisii kee jijjiirtee. Voiisii keessa tiraakii irra keesseetu qoraaliyyo itti nu kofalchiista tokkoffaa. Lammaffaan bila qoraaliyyo arogee qaakaallam qoraaliyyo itti nu kofalchiista. Lammaffaa immoo duqeetii dubatta. Sadaffaa immoo maal abbaa kee argatte kuma tokkoon na adabdaa tana usha maalitti. Adabbii mara kotachi as ishi akkasumatti iyyuu qoraaliyoon nu jedhe voikisii wanti bakkuma amma fiiltarii fidee laata tanaan seeraan laadduu fiitiin adabeedini eewdanni dhiisi bannaati waa'ee giftoo tokko ta'e beekaati jedhe dhugaa nan ariisisan as jalaan maadha jedhe ishi jirjirjiree adabamu kan kee immoo jiru inni warra akkasaan ni dooraati. Ani kun warri machaa dhugaa waaqayyo. Sagalee bakka sagalee jiran natti migaa. Sound effect keessa galu. Eeyyee sound miti. Maalodha beektaa? Bakkuma ammaa isaa filtarii namni utuu hin taane. Effectii moo? Voice effect. Voice effect. Amma. Saddeettaffaa dhageettu. Saddeettaffaa tokko lama sadii afur shan ja'a. Qoraaliyoo. Guys, tap for that please. Qoraaliyoo. Jamma kodaleeloo. Qoraaliyoo. Jadi fufiti amma gaming dhumutti simaanii daqiiqaa isaa sokkeera. Anchi sagalee kuma hojjechaa jira. Jadi Qoraaliyoo. Jamma kodaleeloo. Qoraaliyoo. Awan baay'ee taa'u. Qoraaliyoo. Qoraaliyoo. Esti boris dura sagalee kun ilaallata. Iyyo bareedaadha jedhi dhugaa rabbii. Maaliif gochuu qo'an ilaallata? Adabbiitti hin baasin. Adabaan jiru baay'ee dhugaa waaqayyo adaban. Ani grifta ringa ko mal na fa do to usha ni sia la din fe mal do no fe sare ko are referenza non c'ha ko caro ni la eso es molto che bellezza Achumatti bu'iti se waan takka gaggeengoo macarraga sadarkaa isatti gaafamuutu jedhaa godha. Bakkuma amma voisicha keessatti. amma bade
baatanii amma. Oromtitti majjaa koo jira bareedu. Maalii warras keessa jirtan giiftiin allaattanii? Utuu giiftoon sarfan akkanitti na adabu dhugaa waaqayyoon caafuu garuu anaaf immoo shireen adabu. Ani immoo jalqaba isaa bideefis qalallisii godhe malee gudiyoon si godha. Maaluma haadha kee akkas bareeddaa? Maanneera na argite? Addanatti ta'e innoo sicha durii caalaa dhugaa waaqayyooti. Moo rifeensichuma tuubatii kana dhangalaasee dhugaa? Achi galagalimee bulchu. Bas. Mashaallah. Kanarra rafu bakka hammatan. Maal? Halkan saamu? Malumaa dhaqee maal? Rabbi Yesuus. Simma caffaraa diidan bultanii moo milnee maddaraashii keessa? Qaladda. Koonsartii sirbaamu. Dhugaatiin jira ture koonsartii sana keessa milnee maddaraashii. Yaa dhabamu. Dhannee garuu dhabamu. Duute si wayya bakka utuu naqii naftee taanaan halkan sana. Herbannaati maalsaa? Annichi qonna achuma jiruun akka jiranitti ilaalaa bullee halkanii. Annee kaan adabu kaan garuu naqu. Itoophiyaa kun takka cheeggoaniiti isa booda fu'uu ta'e aynee kun cheeggo'ee isa booddee fu'anii bawa. Akka ati deessu cheeggoon nuuf gochuu danda'a baay'isoo immoo abii gochuu danda'a seera jijjiiruu danda'a. Maqaa Yesuusii wanta akkasii haasa'u. Aadaanchi kan hin fuunetti rakkachuurroo. Maal jechuudha? Amma koo Itoophiyaa keessaa akkoo namni hin deemin jiru. Maaliif? Dhibba keessaa parsantii 5-6 kan hin deemin. Ata Mandeessaa? Dandaa'ee. Waaqa? Waaqni waaqni hundoota. Anoo waan dandeessee deessu natti fakkaatu saree. Annaniinis hin deessii dandeesse. Wanti galee. Halluu homxaamatti baay'isa. Anni isheen ji'a jirti. Isheen mucaa gaafa argatan nama hukkubdu jirti. Dhiiraan dhaqni dafqa keenya addu jedhee. Maal abbaa kee maa dubartiin dafqitee isheenis dafqitee dhiira nyaachisti. Maalni garaagarummaan Wangeela rasa jedhu sitti beeka. yoo ta'e iyyuu gooftaan warra dhiiraa kana kuulii go'ee dhume biraa waaqayyo xaaga watee mateessi malee xaaxaa maalii qabna? Misaa'ilii keenyaan xaagooti hin teessi aante namni G9 garaa isheetti baattee rakkatti. Abdiimmaatti michaara beektaa mucaa kana fuudhis goolan bareedduudha. Gaarii koo qashtii jirtaa maaloo har'a nama ta'ee har'a fayyee laayilii gadi waan sedhe. Jireenyuma ajaa'ibaa jiraannaam silaanifati gaafa wal Garabbii. Waan warreebnu natti fakkaatamu gaafa aaru. Kuna torban tokko ergi laayilii galee waan sedhu dhugaa waaqayyo. Gaddisiisa baay'ee. Beetasaban qabdu ati. Shambuudhaan tola.
beetesaban qabdu Saba qaba gawraa dabamuu diddina jalaarii ta'e ibbaan sii laateetu naadata. maal kuma godheeroo tumaa geeraam kooyoo akkamitti yeroo qabu Si faana ijoollee meeqatu jiru? Mana keessan ijoolleen maatii kee? amma kana duwwaa jira Ha? amma kana duwwaa jira Jechuun meeqa qabdu ijoollee? isi kaayee asirratti ni Ishi durba meeqa qabda? Ishi obboleetti durba. anuma duwwaa Waaq! Yesuus kana ture xalafuun. lafoon takaasee Sadii qabdii jedhe. Dhugumadha? baay'ee beekumaat faamilii koo gaarii meeqan qabaan mi barreessine Ani immoo meeqan qaba?